Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtan. Nagaan Rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jedhu Dooktor Abdusseen. Akkam nagaa jirtu hundi keessan hoyyuu. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtanu oduun nuti qaqqabannee isiniif dhufnu guyyaa guyyaadhaan oduu ajaa'ibaati jechuudha. Oduun nuti guyyaa guyyaan qabannee dhufnu suwama dhugaatii waan isin irraa barataa waan isin odeeffannoo hin qabne dhageessanii hubattanii barbaaddanii akkasiin dhaggeeffattanuuf kan isin gargaarudha jechuudha. Dooktor Abdusseen garuu ijji isaanii maal ta'e jettanii baay'een keessan gaafii gaafattu ijji isaanii akkuma kana jechuudha. Libsachuu yoo erga dhiisanii turanii jiru. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo kan nuti har'a irraa dubbannu waa'ee artiistii Caalaa Daggafaa goota bilxiginnaa jechuudha. Dhaloota qubee qaruudhaan hanga yoonaatti guyyaa kana hariidhaaf hirriba bilxiginnaa dhowwee. Ittaansuudhaan waa'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii fi waan adda addaa irraa dubbanna jechuudha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa maaltu sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira? Poostii maaliitiin hanga yoonaa waa'een Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa feesbuukii kanarratti akkasitti ho'ifame kan jedhu baay'een keessan biltsiginnaa adda addaa iyyisiisaa jira jechuudha wanti kun. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoodhaa nuti guyyaa guyyaa wanti nuti isinii qabannee dhufnu ajandaa biltsiginnaanii fi ajandaa namni tokko waa'ee suuraa Alii Birraa kan inni Adaanech Abeebee dhungatu tokko fiddanii dhuftanii fi ammas kennaa Adaanech Abeebee Alii Birraatiif kennite tokko irraa dubbanna jechuudha. Waa danuu irraa dubbannaa otuu gama viidiyoo keenyaatti hin ceeniin dura mee laayikiidhaan haa jalqabnu. Laayikii kuma lama haa galchinu. Balaayikiin jammiroos dhiyehin viidiyoo kana. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoodhaa. Har'a wanti ani isiniif dubbachuu dhufe tokko waa'ee kenna Adaanech Abeebee kaleessa yeroo jarri Jawaar Mohammad mana artiist Alii Birraa deemanii dubbisan sana Adaanech Abeebee illee achitti argamuudhaan suuraa adda addaa wajjin ka'uudhaan wanti sooshaal miidiyaa kanarra deemaa waan baay'eedha. Girrisaan garuu girrisaa jala waa amallaxuun hin ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf odeeffannoon akka nu gahaa jirutti. Kennaa Adaanech Abeebee Alii Birraatiif kennitee baate akkuma isiin barrii gadi baateen ibidda keessa buuse jedhamaa jira jechuudha. Warra odeeffannoo keessaa qabu nuun ga'e jechuudha odeeffannoo kana. Kenni sun maal qabaa? Kenna Alii Birraatiif kenname sanatti waan akka aadaa Oromoo keessatti aannan yookiin qabee wahii intiniidhaan akkana itti uwwifamee maqaa isaa hin beeku garuu alaabaa Itoophiyaatiin faayameetiyyuu kenname jechuudha. Artiistii keenya jabaa Oromootiif alaabaa Itoophiyaatiin martee kennitee galtee jechuudha. Achumaan akka inni gadi baheen akka isiin gadi baateen ibidda keessa buufte jedhaa jiru. Achumaan harkaa fuuchuun dirqama waan ta'eef harkaa fuudhanii yeroo isiin kennitu garuu achumatti deebisanii ibidda keessa buusuun jiraadha. Waan gaariidha. Baga gubdanii isiniin jenna. Artiistii keenya kabajamaa Rabbii namallee fayyaa keessanitti isin nuuf haa deebisuu isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan baay'een keessan suuraa sana fa'aa akka waan raajiitti artiistii Alii Birraadhaa dulloomee jira. Umurii isaa guutuu Oromoodhaaf qabsaa'ee jira. Nama Oromoof jecha jiraatee dhukkubsatee waa meeqa qabsoo Oromoo keessatti darbee kolaafamee ilmoollee hanga yoonaatti argachuu dhabe jechuudha. Artiist Alii Birraa jechuun nama qabsoo Oromootiif jecha itti kolaafamee ilmallee osoo hin argatiin waggaa 80 yookiin 80 wayiif hamma yoonaatti umurii isaa ittiin jiru jechuudha. Ati Oromoodhaaf homaan goone viidiyoo Alii Birraa kan duraanii gaafa lolarra jiramu sana inni laha garee waaggaallu kan jedhu sana fa'aa fiddanii baay'een keessan Alii Birraa qeequudhaaf hamilee tokko hin qabnu nuti. Alii Birraa siichi kana booda waan barbaade yoo ta'e waan barbaade yoo deeggare Alii Birraatti namni Oromoon hamilee kamiin Oromoo ta'e namni Alii qeequu danda'u hin jiru. Maaliif umuriin isaa deemee jira? Nama umuriidhaan ol guddatee jirudha. Waan kana booda itti dallanuu otoo hin taane abbaa keenya kana jajjabeessuu waan inni yeroo ijoollummaa isaatii kaasee qabsoo Oromootiif godhe irratti galateeffachuu fi galata isaa otoo inni lubbuun jiru godhanii argisiisuu qofitti nurraa eegama malee. Waan adda addaa waan Alii Birraadhaa dulluma keessa akkana ta'e maaloodha jettanii asiifachiifachuun kun hin bareedu isiniin jedha. Egaa waa'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akkuma guyyaa lamman kan isiniif himaa ture. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaadhaa suuraa Minilik maxxansee namichi kun jiraatee illee nun fayyadne du'aan isaallee ka'uudhaaf tattaafataa jira. Rabbi ol sittiin kaasinii jedhee achitti abaarsa irra kaa'e. Achirratti feesbuukii isaa sana irratti nama 50 meeqatu laayikii godhee kolfee sheerii kuma baay'ee qaba viidiyoon sun barreeffamni poostii Raayyaa Abbaa Maccaa. Ijoolleen baay'een maaliif waa'ee Raayyaa kana ajandaa godhatan jechuudhaan sooshaal miidiyaa kanarratti loluu jalqaban jechuudha. Raayyaa Abbaa Maccaa maaliif iyyuu akka nama tokkootti yeroo akkana inni waan diina iyyisiisu godhe
maaliif faarsitanii nama faarsuun hin ta'u maaloo jettee dubbatte jechuudha. No raayyaa abbaa macaa yeroo kamuyyuu nama faarfamaa arra gahe nama har'a faarfamaa jiru miti. Oromoodhaaf inni har'a utuu hin taane ijoollummaa isaarraa kaasee bala sirbu bala artiistii ture irraa kaasee takkaa nama qabsoo Oromoo irratti laafee miti jechuudha. Raayyaa abbaa macaa waahii qabsoos ta'e waahii diina dura dhaabbatanii ijatti itti himu jechi raayyaa abbaa macaa jedhe bar kitaaba tokko baa'atu akka seenaatti illee jecha hayyootaa jedhame galmeeffame. Jechumti inni ani jimmatti hin dhaladhe malee jimmaaf hin dhalanne an kan Oromoo guutuuti jedhe qofittiin jecha hayyooti. Seenaaf lafa kaadha namni kun jecha hayyoota danuu dubbate. Finfinnee irraa nama dhabnus lafee gootota keenyaa lafa si jala mana dhabnus lafa Finfinnee irraa fooqii dhabnus goototni keenya lafeen isaanii lafa si jala guutanii jiru jechuudha. Akkamitti Finfinneen kan eenyuuti jettee na gaafatta jedhe bara. Akkamitti na gaafatta? Harki keetii gurri keetii akkamitti ilkaan kan keetii yookiin hannoorri kan keetii jettee na gaafatta jedhe bara OMN irratti raayyaa abbaa macaa kun. Jechi inni dubbatu jechi inni haasa'u isa halkanii guyyaa faarfameellee danda'ee dhumuu miti dhugaa dubbachuudhaaf jechi raayyaa abbaa macaa ittiin ibsanu ni ulfaata. Jechi raayyaa abbaa macaa ittiin ibsanu hedduu ulfaata waan ta'eef jecha hayyootaati namichi kitaaba fayyaansaa irraa qara'a irraa dubbisaa. Dubbisuudha irraa kitaabichuma kana dubbifachuudha jettee ati ustaaz raayyaa abbaa macaa kana. Itti aansuudhaan waahii dhaloota qubee ijoollee hamma yoonaatti jechuudha. Warri OBS miidiyaarraa viidiyoo sana kaasanii illee hanga yoonaatti waan sun dhaabbachuu dide warri Oromoodhaaf immoo quuqama qaban ijoollee wanciitti sirba Caalaa Daggafaatiin har'a ati eenyu sirba jedhu sana. Shakkii sirba jedhuun dhukkee irraa kaaftee jennaan biltsiginnaan 4 kiiloo irraa bilbiltee viidiyoon sun akka kaafamu ajaja dabarsitee Oromoon immoo xiiqii keessa galuudhaan ijoollee sana barbaadee uffata bituufiidhaan warri gargaaruu barbaadan jechuun ijoollee ofitti fidanii amma ijoolleen akka barumsa gahaa argattu akkasii waan gaarii tokko irra geessuuf tattaaffii godhaa jirtan galatooma. Nama akka Caalaa Daggafaa duraan xiyyeeffannootti kenne baay'eeyyuu hin hordofu garuu gaafa amma walaloo isaatiif sirba isaa irra deddeebi'ee dhaggeeffadhu. Dhugaadha ijoolleen kanaafiyyuu sirba dhaloota Caalaa Daggafaa jechuun hin danda'ama ijoolleen kun. Sammuu ijoollee keessatti sirba qaramuu qabu. Ati eenyu shakkina shakkii acee jala fiigda ati eenyu sirba jedhuun dhukkee irraa kaafte jechuudha. Galatoomtu ijoolleen kun ajandaa Caalaa Daggafaallee kana booda akka Oromoon xiyyeeffannoo keessa galcheen waan inni hojjetaa jiru maal godhaa jira gurbaan kun. YouTube irratti baay'ee namni sirba isaallee xiyyeeffannootti kennee akka warra kaanitti miiliyoona galchuuf jedhu hin jiru. Kana booda Caalaa Daggafaallee jabeeffamuu qaba. Nama qabsoo Oromoo keessatti na argaa hin beekne galatooma.